Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota Gizuu Toob akkam jirtu nagaa keessan miti an nagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u guyyaa har'aa mudannoo na mudate dhimma yuutuubii adabsiisuu irratti ilaallate akkamitti akkanaa sirrate yoom akkanaa sirrate keessumaa dhaloota monii irraa kaasee adabbii jala jiraniif wanta qooduu qaba akkasuma immoo dhaloota ganaa ol dhufaniif wanta qooduu qaba namni tokko gaafa mi'ama isaarraa nama barsiisuun dirqama jechuudha sababiin isaayyuu anaaf miidhama ta'ullee isa kaaniif barumsa akka ta'utti yaada tokko isinii qabadhee dhufee jira yuutuubiitti gaafa hojii isaatti seentanii warri beektanii beektanii warri hin beekne immoo akka bu'aa bahii qabu sammuma keessan amansiisatu itti seenaa haa ta'uyyuu malee immoo takka banannee hojiitti eegallee ji'a muraasa yookaan waggaa muraasa booda nuffina taanaan jireenya nuffisiisaa wanta ta'eef hojii yuutuubii obsa barbaada kutannoo barbaada maal akka hojjettu mata duree barbaada haa ta'u malee yeroo darbe viidiyoo keessatti isinitti himee ture yuutuubii yeroo amma akka adabbii nama hundumaa irratti facaasaa jiru ji'a 3 haa ta'u malee yeroo ji'a 3 sanatti adabbiin dhufe dafee manarra gayanaan akkuma carraa amma waaqayyo galatu naa deebisee jira yaada kana isiniin qooda warri ganaas isin mudachuu danda'a warri mudamtanii keessa jirtanis barumsa isinii ta'a obsaa jechuudha akkasuma ergaan ani qabu tokko obboloota qarshii keessaniin yuutuubii guddifachuuf amaatanii qarshii keessan baastanii yuutuubii guddifachuu warri amaatanii isinitti hafu dhugaan isiniin jedha tokkoffaa obboloonni keenya chaanaala gurguddaa qabdan barumsa kan barsiistani akka Abdul Abbiifaa kana sirriitti kan barsiistani baay'een isaanii jiru barumsa Abdul Abbiitiin namni chaanaala isaa otoo hordofe hin jijjiirranne hin guddifanne hin jiru jechuudha barumsi yuutuubii barbaachisu Abdul Abbii jala hin dhibamne jechuudha kanaafi Abdul Abbii warri beektanii warri hin beekne saarchii godha Abdul Abbii yoo jettan isinii ba isa jala argattu waan barbaachisu hundumaa otoo kadhaa namaa isin hin barbaachisin akkamitti akka isin adabu erga isin adabeemmoo akkamitti akka isinii sirratu ani maalan godhee akkamitti sii deebi'ee jechuu dandeessu tokkoffaa dhaloonni yeroo yuutuubiin isin adabu wareertanii boossu wareertanii chaanaala keessan namatti laachuuf fiigdu imeelii keessan paaspoortii keessan namatti laachuuf fiigdu daftanii viidiyoo keessan lafa naquutti fiigdu dileetii gochuutti fiigdu hinnayinaas wareerinaas zim jedhatu irratti hojjetadha ani yeroo dura aaree hojii irratti aabe jechuudha garuu kanas Abdul Abbiis dubbateera gaafa isin adabu viidiyoo barbaachisaa irratti hojjedhaa'ee ture illee jechuudha namoonni isa hordoftan yoo jiraattan kanaafi namni chaanaala tokko hojjetu of danda'e erga chaanaala hojii eegalee adabbiin haa jiraatu hanfee haa jiraatu namni sun dirqama irratti hojjechuudha yoo irratti hojjette malee bu'aa siif hin qabu sababiin isaayyuu baay'een keessan viidiyoo namaati irratti feetu ani mataan koo viidiyoo namaa nan qaba viidiyoo namaa yoo xiqqaate gara 6 akkan qaba kana keessas 2 qofaamoo akkaman balleesse isa yoo ton balleessu baay'eerata maaliif yuutuubiin gaafa si adabu viidiyoon keessa kana hin jiru kanaaf ati viidiyoo jiru hundumaa lafa naqxee saayitii ofirraa kaasta jechuudha gaafa si adabu viidiyoo garaa si nyaatu kan nama fakkeenyaaf chaanaaluma namarraa fuutee chaanaala keetti kan feete jira yoo ta'e irraa dileetii go'a tampineelii sodaattu qabda yoo ta'e jijjiirra kanaa achi zim jedhiituma harka kee qaba'uu afaan kee qaba'uuti guyyaa si adabe sana eeggadhu guyyaa si adabe sana eeggadhu otuma eeggattu immoo irratti hojjedhu jechuudha yeroo sanatti guyyaa sa eegee isamma ji'a 3 jedhu ji'a 2tti deebisa ji'a 2tti deebisa ji'a 2 keessa immoo obdeetii godhi yookaan itti ergii isa jedhamu jechuudha yeroo itti ergitu bultii 30 na eegisiin jedha ganama miisejji si erga otoo 30 ga'e guyyaa 2 bulee immoo si deebisa monii kee ji'a 3 yuun guutu seerumaaf ji'a 3 ji'a malee kan ani ija kootiin arge kaleessa ganama naa deebise jechuudha
ji'a lamaa fi torbee lamatti ji'a lamaaf guyyaa lamatti. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeni saayitiitiin maallaqa keessaniin qarshii baastanii saayitiin guutina. Maallaqa keessan baastanii sabiskiraabii keessumattuu obboloonni chaanaala gurguddaa qabdan mudannoon akkasii mucaa tokko mudatee jira karaa tiktookii kan na dubbiste. Chaanaala koorratti sheerii siifan godha 5,000 kaffali. Chaanaala koorratti naastii beeksisa 3,000 kaffali. Warri jettani dhugaa cubbuu sodaadha. Chaanaala kee hojii makeetiin guddifadhu malee qarshii kee baastee 6,000, 5,000, 4,000 baastee chaanaala guddiste achi yoo gaafa doolaarri gahu ammas chaatii super chaatii hin bittamoon dhiista. Atoo asitti kisaarte isa kan faayidaa irraa argatte. Dhugaan isinitti maaliif har'a qarshii kee itti baastee saatii guuttatte booroo sirraa kaasa kisaaraatti galta aarta. Humnuma qabdu dandeettii qabduun viidiyoo kee hojjedhu akka amantii keettis akka siyaasa keettis akka barsiisummaa keettis akka maalii keettis iddoo barbaaddee fidi viidiyoo dhuunfaa kee hojjeta'u malee maallaqa kee baastee yuutuubii guddifachuu hin ama'iin. Maallaqa dafqitee fidda waan ta'eef. Kanaaf obboloota ko ani yeroo na adabetti naannoo ji'a tokkoof hojiin dhaabe. Garuu haa ta'u malee akka saayitiin irraan hin kunneef viidiyoo ko taphachiisuu hin dhaabne. Siniif galu. Ijoollee baay'ee hin adabee saayitiis mooniis irrumaa fudhate. Garuu narra gaafa moonii kaasu viidiyoo ko taphachiisuu hin dhaabne. Viidiyoon ko hin taphata, view hin dabala guyyaa guyyaatti, subscribes hin dabala, galata isaa saayitiin narraan kaane. Akkuma koo kanacha namoonni moonii qofaa isinirraa kaa'an hin booyinaa hin wareerinaa viidiyoo irratti hojjetadha. Ofuma isaa isinii deebisa. Asumaan yaada obboleettii keenya Faaruu Toobiin isinii qooda. Obsee qixxaataa beektu baay'een keessan. Faaruu Toobii kan jedhu kan sheeti yaada tokko naa qoodde. Yuutuubiin koo na adabe jennaan je'en itti bee. Innaa kana anaanu na adabee ture kanaan dura garuu ofumaa na deebisee jette. Mucayyoon kun baay'ee jabduu hin beektu. Faaruu Toobii irratti viidiyoo namaa gallakkisee ani viidiyoo dhuunfaa koo tokkoyyuu keessan qabu jette. Yeroo kana yeroo ishee adabus waan isin ajaa'ibu na adabe jetteen dhiifne. Guyyaarraa gara guyyaatti viidiyoon hojje'e jette. Gaafa ji'a tokko yeroo sana gaafa ji'a isaa gahu ofuma isaa naa deebisee jette mooni ela. Maaliif horoonni viidiyoon kuni kan namaati je'ee ishee adabu isheen immoo viidiyoon kun hundumtuu kan namaati waan ta'eef silumaa hundisaayyuu kan namaati waan ta'eef isa kam diletii goen isa kam dhiisaa jette hojii ishee ittuma fufte. Gaafa itti fuftu gaafa adabbiin suni guyyaan isaa gahu deebisee fi viidiyochuma namaa sanarratti maal siniin jechuu barbaadeen ajaa'iba. Yeroo tokko tokko nuyi barumsa abuurraa kan kaane dafnee ariifachuurraa kan kaane yuutuubii keenya imeelii keenya iddoon taane xuxuxxunnee namatti hirachuu dafnee wareerree waa tokko tokko gochuu ariifanna. Namni obsa qabu namni murannoo qabu jabaate yoo hojjete hin milkaa'achuudha. Keessumattuu dhimmi yuutuubii barumsa barbaachisa. Ani mataan koo ijoollee baay'ee otoo yuutuubiin maal akka nama barbaachisu hin bariin hojiitti seenne akkuma feesbuukii irra fiinnu goone jechuudha. Kanaaf dhaloonni ganaa ol adeemtan yuutuubii banachuuf fedhii qabdu taanaan dursa maaltu barbaachisa ji'a adda baafa'a. Gaafa adda baafattanii hojiitti seentan dhugaa namni isin dura dhaabatu hin jiru daftanii milkootan. Maaliif ree bartanii itti galtaniitu waan ta'eef. Chaanaalli ijoollee ammaa kan qabamu kan adabamu maaliif jalqaba seeraan hin banne imeelii guutuu wanta barbaachisu hundumaa guutuu goonee appilaayi goonee hin banne jechuudha. Irratti hojii eegalle fayyuma malee. Kanaaf warri ganaa uftan of eeggannoo go'aa. Warri keessa jirtan immoo gaafa isin adabu hin wareerinaa hojii keessan irratti hojjeta agixin godhaatu. Kanan isiniin jechuu barbaadu hordoftoota koo turtina wajjin gootaniif galatoomaadha. Like, share gochuu, subscribe gochuu, indagatina
gooftaan hunduma keessa wajjinaa ta'u eebbifamaa eebbaaf ta'a. Egaa obboloonni maallaqa karaa yuutuubii fudhattan immoo namootarra ela obboleessi tokko dadhabee gaafa si hojjetu gaafa waa tokko sitti agarsiisu gatii dadhabbisa yoo fudhate okay kun rakkoon qabu. Garuu sababa viidiyoo tokkitti si sirreessuuf yookaan immoo sababa waa tokko si barsiisuuf 5,000 6,000 si gaafata maanni zaraffiidha moo dhugaan isinitti. Kanaaf isin wareeruu isaatu barnoota warra barsiisuu jala galaatu baradhaa sirreeffaafuma keessan. Ingiliffitti mannu ibdi. Ingiliffittiin akka nu ibdu hundi keenya hin beekne. Haa ta'u iyyuu malee afaan Oromootiin barsiisaa jiru kun Abdul Abbifa isaan jala galaatu bara'aatu hin bartu. Namni baratee alatti hin jiru. Hundumtuu erga alateeti barate waan ta'eef namni gara haadhaa keessatti barate hin jiru. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedhaa eebbifamaa abdiin kutiina warra dabbii jala jirtan nagaan tura.